Kaala bulu dhufte. Dhimma takkaati anaa jiru yoo dalagaaf jechaa deemte malee takka haala bultee beektu amma immoo egaa haala buluu eegalte bareedaadha. Ani ilmaan kiyyattiin galadha. Rakkoon godhatiin bal'ootti ala baata. Tasanii rakkoon godhin. Abbaa kiyyatti illee bilbiltee jirta. Ani abbaa kiyya qofaa otoo hin ta'in nama hedduutu kan galii ilmaan kee keessa fatiyaa galii ati garaa jabaattee akkamitti ilmaan kee keessa alatti galtaa hojjettee garaa jabeenyaa miti. Anis waan alanna hambisee jira. Garuu ilmaan kiyyarra hafuun deemuun niin gala diddaafi miti. Gorsa keessan illee fudhachuu diddaaf otoo hin ta'in. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenya. Ashamaa harka fuunee jirraa jirtu jechaati. Alhamdulillah rabbil alamin jirra. Arrallee eessa jirtaa? Achuma jirtaa yoo ranaan jettan achuma jirra. Mana kiyyatti hin deebine dhiifa manaa tahaa warra hedduu fatiyaa mana keetti galinaan jechuu jirtan hayyee niin gala. Garuu arra boruunjuu inshaallah viidiyootti aanu mana kiyyatti isinii maraa jeetin wa'ada siniseenaa rabbiin haajuu ani jee rabbiin haajuu daawwattoota kiyya. Kunooti gaa alhamdulillah xiqqoo qofaa wayiin naqabee qabbanaa jira hedduu qabbanaa jira. Akkanaati arraan tana fatiyaa maal qabattee nu dhuftee warra jettan. Arraan tana dubbii lamarraa hin dubbachuu barbaade dhaamsa baariifin dhaamaa jeeti. Dhaamsi kee kamaali yoo jettan daawwattoota kiyya ganama kana miciyyoon xiyina bilbiltee abbaan kiyya edama nan bullee naan jette. Akkasi edama nan bullee jettee bahar laanuu ati kalee waan ayyaantumtee hariteefu ala buluuf amma naa galtee dubbiinte. Miciyoo nagayaan taa'u jirtu fatiyaa bakkee jirtu beeytaa jettee naguma rabbii dubbiin taaneen qabattee fatiyaa bakkee jirtu himii jettee waan tumteefu manarraa baasuu fi aari'uuf akkasitti tumtee isinillee hin deemuu jettee turte dalagaa deebitee garuu ulee keetiif illee hin deemne ayyaan warra arabaatu ayyama kan nu fiditee xiqquma ijoollee bira ooltee waa guggutee fi kuttee isin kunnaan kunoo ala bulteetiin dhaqe. Bahar laanuu ati akkana dubbiin hedduu ajaa'iba natti hojjirti garuu hedduu ajaa'ibsus jirta. Guyyaarraa guyyaa namni akkamitti jijjiiramaa deema. Waan biraallee haa ta'u akkamitti ilmaan kophaa makluuqa kophaa dhiistee mana kophaa keessa dhiistee akkamitti ala bultaati. Fardiin ala si bulchisan maali? Ooluun dandeessu guyyaan guyyaadha. Halkan ala buluun maaltu barbaachise maaliif barbaachise? Waan ijoollee ariituuf illaanuu ati akka feete ta'uuf. Garuu ilmaan kiyya keessa na ariitee sirraa deemee akkanatti dachiin si ballattee feetu ala gabbaatee buluu fi akka fedhii ta'uuf anis hin dhorkine. Ala buluun kee yoo naafne kootu ilmaan kee keessa deebii jettee maan ijaamin yookaan ijoollee maanaan bilbilchisin kootu ilmaan keessa deebii naan hin jiin maanaan hin jiin alattiin buluu deema alattiin galuu deema maan jiin. Birtee barbaadee intala miskiina bakkee dalagaa hayyama kadhattee anaatu dhaqi ijoollee waa goggodhii fi ijoollee laali jeetiin erge. Akkasii lubbuu dhiibdee fatiyaan eessa jirti bakkee jirtuu ni beektan agarsiise. Bilbiliif dhugaa bakkee jiru hin beektu ayyaan. Waa takka qofaa garuu beekti. Yoon bilbileef naannin bilbilaa fi yoon isin naa bilbiltees niin kaasaa tanuma qofa waan jiru anaaf ayyaan jirtu malee bakkee naani jiru nam tokko hin beeku. Ijoolleenis hin beektu. Ayyaanis hin beektu. Afisaanis hin beektu. Naguma rabbi birtee barbaadee maa deemin jiiniin ree ulee maaltu fide? Ariitee halkanuma san hunoo ala bultee jaan ganama kana micoon xiqqinaa himtee giseen bilbiluuf. Dila kana maaltumaa si jabaatte. Ati sirri jirtaa garuu bahar sirriin jiru anuma qofaa jaamoo hin beeku ani garuu hedduu na ajaa'ibsiisu jirta. Guyyaarraa guyyaa amala jijjiirachuu jirtu. Maaltu fide kana hunda? Makluuqa mana keessa dhiistee ala buluun jechuun halkanii bari maal ni sodaatani? Fardiin maali? Fardii maaltu jira? Fardii yoo qabaattes takka miciyyooti jaan itti bilbilummaa ta'etiin kootu ni bira abbaan keenya dalagaaf illee gabboo dhimma qabaa ala buluu deemee yoo naan jette garaan hin dandeenye inni dhufaa ka'ee ilmaan kiyya keessa
kophaa bulutti hin dhiisu. Hangam takka hanga garaan na badee naaf beeka. Ilmaan kophaa bulle gisee naan jaansan. Ati garumaa akkam qabda? Akkami garaati qabdu kun naan galle. Maaltu sanaan dhufe? Garuu oggu takka dhaabbadduuf madaali if laali. Namni zeta takka bar nama qofaa namni ajaa'ibaan oolu. Akkamiin jiraa jee ifillee ni ilaala namni. Aniin kun akkamiin jiraa? Maaliin hojjechuu jiraa? Haala kamii keessan jiraa jee ifillee ni ilaala. Xiqqoo dhaabbu if laalime. Haala kamiin jirta? Maal dalaguu jirta? Maal hojjechuu jirta? If laali. Dila kana if wallaaltee hojii ijoollee hojjechuu jirta. Akkuma ijoollee godhachuu jirtaati. Sani ayyee abbaa kiyyatti illee bilbiltee jirta. Ani abbaa kiyya qofaa otoo hin ta'in nama hedduutu ka'ii galii ilmaan kee keessa fatiyaa galii ati garaa jabaattee akkamitti ilmaan kee keessa alatti galtaa hojjette garaa jabeenyaa miti. Anis waan alanna hambisee jira. Garuu ilmaan kiyyarra hafuun deemuun niin gala diddaafi miti. Gorsa keessan illee fudhachuu diddaaf otoo hin ta'in niin gala abbaa kiyyallee har'aan tana dubbisee ka'ii galii karaa mana keetii guyyoo egaa manaa baatee guyyaa 3 geesse naan jee akkasii galii aara qabaatullee manuma kee keessa aara buufattaa ka'ii galii naan jee niin gala inshaallah har'a boruu jee murteessu. Garuu rabbi naa jawaan niin gala yoo rabbi jee viidiyootti aanu mana keetiin isin maraa jeetiin abdii qaba inshaallah rabbiin haa jiru. Natti illee naarina hordoftotaa fi daawwattoota kiyya wallaahi natti naarina. Xiqqoo har'allee na dhukkubeetin haafee malee niin deema jeetiin yaada qabaachuu ture. Garuu waan tarabbiin jee malee hin taatu akkasii hedduu akkanatti aartan niin beeka. Ilmaan kan ati fatiyaa ilmaan kee gannaxxee akkamitti garaan si dantee garaan na dantee miti. Afuuraan fudhadhaa akkan itti gabbeetti ni'uu akkan jehee fi akkan ala jiru kana tokko miti. Silaa isaa manuma taa'ee buufadhee hin jee. Nagumaan hin manaa bee afuura fudhadhees hin jiru. Maaliif ganamuu hooma haanaa dhagee jira. Akka maaliin afuura fudhadha? Ganamuu waanuma garaa na gubuun dhagiya. Akkasii inshaallah garuu bahar fatiyaan ala jiraatus numan arka akkatti jirtu numan dhageeya. Yeroo sa'aasatti bilbilee gaafachuu jira. Tabiraa nagaa watuma jiru kaala buluu dhufte. Dhimma takka ati anaa jiru yoo dalagaaf jechaa deemte malee takka ala bultee beektu amma immoo egaa ala buluu eegalte bareedaadha. Ani ilmaan kiyyattiin galadha. Rakkoon godhatini bal'ootti ala baata. Tasanii rakkoon godhin. Gama biraatiin immoo intalti waan dhuftee ilmaan ni laalaa maal jettee waan dudubbattu kana dhaabii jin ilmaan kiyyasiin dhuftee naan laaltu. Warra dhufee laaluu jiru ari'uu jirta. Ari'uu jirta. Isin dhuftee waan ilmaan laaltuuf hin qabdu. Ilmaan kiyya ni jiran isaan ni ilaalan. Nama ilaaluu hedduu jira. Isin dhimma yeroo takka na bira fidi. Yeroo takka dhaqeetti ilaala. Akkam ta'u jirti siinoo. Adaba godhu dujiin jaarteeti. Adabatti godhi. Ilmaan keessi naan laaltu. Inshaallah ilmaan kiyyaan ittiin gala. Boru 50 keessatti gala ittiin deebi'a ilmaan kiyya inshaallah. Warra achi rabbi nama godhu. Tana dubbinaan godhinaan. Ganamu tana dubbii akka fatiyaan dubbatu jettanii waan hundaas hin baasina. Ani dubbis hin danda'u. Akka mana kireessiteellee dhageetiin jira mana kireessitanii jirtanii baga kireessiteef anu kanan barbaada. Hedduu gammadee maaliif ala kireessuuf jechuun akkana. Amma sirrii jirta. Kireessitee fi garuu bira buluu barbaaddes badii biraa dalaguun deemtu jaartiteetiin ni kaarraa qabda. Bira buluu barbaadde ilmaan kiyya kophaa olaatti qullattee miti. Fatiyaa kottu. Alan buluu deema. Yoo naan jette wallaahi ni dhufa ilmaan kiyya keessa. Takka ayyaan ka'aarii keessan hafiizaa kottu ilmaan keessa bulaa. Dhimman qabaa yoo jetteen san mirga keeti. Jaartiteeti badii dalaguun deemtu. Tun waan qaqqaban hin qabdu. Waan dhodheessanis hin qabdu tun. Jaartiteeti ni kaarraa qabdaa kalaas. Antanan ittiin gammadaa'u ala kireessuu kee kana ittiin gammada. Bahar abbaa Hamzaa akkasitti ani gammachuun qaba. Jaartiteeti ala kireeffachuun san. Anu sandeefaa fi manarraa bee. Nafi dayeetan sandeefaa manarraa bee mana ala kireessuun san. Hedduun bareeda.
Nagammachistee jirti. Garuu haqa jaartii biras dhaquu yoo barbaadde kootu mana keessatti deebii takka ijoollee amtee koottaa ilmaan bira bulaa jechuu qabda. Akkasi seerrinis akkasi. Akkasii dirqamni ilmaan kophaa dhiisanii ala buluu hin ta'in akkasitti ijoollee keessa bulchitee bahuu qabda. Alhamdulillah rabbil alamin. Egaa akkana ta'e anuu waan manatti hin deebi'aa waan hin jechuu jiruuf maali? Duraanuu kana aareeti manarraa ba'ani waan biraa hin qabu waan maaliif fuutee jettiin aaree gadi hin baane. Manatti si fidaa wajjin isin galchaa jennaani sandeefaan ba'e. Eegammoo alan kireesteef tamam mana kiyya hin deebi'edhaan. Tana akkanaati waa hundaafuu inshaallah biiznillah nin dhufa yeroon dhufe wajjii haasoinaa waan takka takkaas akkasii daawwattoota kiyya inshaallah rabbiin naa laaffisu abdiin qabaa akka mana kiyya galee viidiyoo marii akka isin gammachiisu inshaallah hedduun waada isin seenu jira fatiyaa yoom galtaa ifattanii nin beeka garuu haaluma mijeeffachuu jira nin gala galeetiin viidiyoo marii isin gadhiisaa jechuu kiyya bagatumte maaliif garuu namnii fi yeroo gammachuu qofaa wal bira dhaabbatu. Yeroo rakkootti wal bira dhaabbachuu namummaa jechuun kana. Har'a ayyaan tumamteetis nillee dhiisteen deemne naa himtee jetti warra arabaatu kootu jennaan akkas deemtee isumaa deemu fi inni haala buluun takka taate. Ayyaanuma achi deeme inninis haala bulee akka naa himanitti ijoolleen. Garuu ayyaan tumamtus naaf jechaa tumamtee obsi. Inshaallah hangaani mana deebi'u ijoollee tiyyaa amaana dhaqi laali waan barbaachisus godhiif sittin nin abdadda akkaati gootuufis garuu bahariin na aariyee baharii na tume jettee yoo hafte si beeka. Ani akka obbolitti takkaan siddaama ilmaan kee dhaqi quba qabaaddu anuu nin deebi'a inshaallah nin deebi'a jechaan oliin hin leenaan hin jiinaa nin deebi'a haaluma mijeeffachuu jira. Inshaallah akkas hangasuu bira naa dhaqi ijuma kiyyaan naa laali waan isaan barbaachisu godhii fi hanganumaan sidhaan barbaada ayyaan tiyya iniifatinii baharii waan aanjee baharii natuma jettee yoo deemte moo waliin dhiisnu nafatis akkasii beeki ni beektaallee maaliif yeroo rakkoo sana yoo na dhiistee na biraa deemte boruu akkam jettee fatiyaa jettee na bira dhufuu. Akkamiin bira dhaabbata waan dura akkamiin dhaabbata obbolummaan tanaa miti obbolummaan yeroo gaddaas yeroo rakkoos yeroo gammachuus wal bira dhaabbachuudha. Akkasii atu akka gootuun hin beeka akkasii daawwattoota kiyya waa hedduun haasa'ee walitti leentee maaliif dubbii sanaa hedduun ajaa'ibsisee yeroo ganama kana micoon tiyya bilbiltee akkas naa jettu hedduu garaan na badee maaliif dubbii walirra dhufte ayyaan aariyoo fi inni haala deemee bulu walirra dhufte. Maaliif jeetiin tanaan lolchisi daawwattoota kiyya narra lillaalina. Hangani yoo barbaade maalirraa mana na baasaa? Maalirraa ilmaan kiyya biraa na baasee ilmaan kiyyas kophaa dhiisee bulaadha waan na lolchisu jiru. Maaliif miskintiitti nas dha'ee manarraa aariyee gocha kana dalagaa. Garuu bahar ana qofaa yoo ta'e hin beekne sirriin jirtu if laali dhaabbaddu if laali. Namni if laaluun akkamiin jira maaliif dalagu jira jii ilaali namni ifillee taazzaba if taazzabi if laali. Akkasii hordoftaaf daawwattoota kiyya isinitti ergatiin jira inshaallah bismillah du'aa inaa godha viidiyoo itti aanu mana kiyyattiin isinii maraa jeetiin abdii qaba rabbiin haa milkeessu naa mijeessu haala hunda hanga viidiyoo itti aanu tolii dhufnutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.